Sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 1740 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Fulbaana 23 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbuudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii addaa gaaffiif deebii jaallee aslii Oromoo barsiisota kolleejjii irraa Adaamaatti oppiidiyoon walitti qabde waliin taasifte ni qabdi. Akkasumas dhimma mana hidhaa Qiliintoo irratti walaloo jaallee urjii bilisummaa qopheeffattes wal duraa duubaan isin biraan geenya. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessuun kan isinii waliin turu an Erbuu Sabaati. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Wayyaanee TPLF fi aangawoota oppiidiyoo yakka olaanaa uummata Oromoo irratti raawwachaa fi raawwachiisaa turan aangoo irraa ari'uun yakkamaa biraa bakka buusan. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Qaassoo naannawaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo qeerroon naannichaan fannifamee oole. Godina Wallagga Bahaa aanaa Nuunnuqumbaa keessattis lukkeelee wayyaanee dirqamaan barsiisonni akka walgahii ba'anii fi doorsisaa akka jiran bira ga'ame. Basaastonni barsiisota dirqisiisuu irratti bobba'an kunneenis saaxilamaniiru. Torbee kana keessa walgahiin Abbaay Tsaayee fi garee TPLF'n durfamu iccitiidhaan taa'amee ture saaxilame. Godina Arsii aanaa Sudee magaalaa Kullaa keessatti dargaggoota ayyaana Irreechaaf uummata kakaastu jechuun doorsifamaa turan gara mana hidhaatti guuraa jiraachuun irra gahame. Godina Iluu Abbaa Booraatti barsiisonni moojulii wayyaanee hin dubbisnu jechuun didanii falmii kaasuun jara mataa dhukkubsaa jiraachuunis barameera. Kan jedhanii fi kan biroos ni jiru babal'ina oduuf jaallee jiituu gadaa qabatteetti. Wayyaanee TPLF aangawoota oppiidiyoo yakka olaanaa uummata Oromoo irratti raawwachaa fi raawwachiisaa turan aangoo irraa ari'uun yakkamaa biraa bakka buusan. Uummanni Oromoo, qeerroon bilisummaa Oromoo, jaarmiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo, hayyoonnii fi beektonni Oromoo sirna abbaa irree hundeen uummata keenyaa fi biyya keenya irraa buqqa'ee uummanni Oromoo bilisummaa isaa gonfachuu fi walabummaa isaa deeffachuuf qabsoo hadhooftuu geggeessee wareegama qaalii kaffalaa jira malee jijjiirama haaromsa aangoo abbootii irree wayyaanee oppiidiyoof qabsaa'aa miti. Oppiidiyoon duras hardhas borus aangoo ittiin uummata Oromoo ficcisiisuu fi ulee harka mirgaa diinaati malee uummata Oromoo bakka hin buutu. Uummanni Oromoos oppiidiyoo jalatti akka bulaa hin jirre alaabaa oppiidiyoo gubee waajjira ishee irratti duuluu fi barbadeessuun itti agarsiiseera. Kanaan booda aangawaan oppiidiyoo kamuu maqaa uummatan bakka bu'a jettuun Oromiyaa keessa socho'uu dhaabuu qabdi. Uummanni Oromoo oppiidiyoo ofirraa dhaabuuf ofirrattii fi dargaggoota qeerroosaa irratti abdata. Kanaafuu kanaan booda oduu oppiidiyoon bifa kamiin odeessituu uummata Oromoo hin ilaallatu. Oppiidiyoon kan uummata Oromoo miti. Jijjiiramni kabeebsaa fi itti fakkeessii abbootii irreef gurra hin qabnu. Diraamaan oppiidiyoo kan armaan gadii kana. Muktaar Kadir bakki dhaloota isaa godina Jimmaa aanaa Shabee Somboo kan ta'ee fi pirezidaantii oppiidiyoo ta'uun nama uummata Oromoo irratti waraanni yeroo labsamu waraana daa'imman, dubartii ulfaa, maanguddootaa fi dargaggoota qaroo hawaasaa dhukaasee ajjeesaa jiru miidiyaatti bahee kan galateeffachaa turee fi waraana uummata keenya irratti labsuu keessatti qooda guddaa kan qabu oppiidiyoon aangoo irraa ari'uun ibsamaa jira. Asteer Maammoo bakki dhalootaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Gachii kan turtee fi hiddi dhaloota ishee Oromoo kan hin taane qubattoota irraa kan dhalattee fi ministeera siivil sarvisii fi itti aantuu itti gaafatamtuu oppiidiyoo kan taate yakka suukanneessaa uummata Oromoo irratti raawwatamu sadarkaa hojjetootaa hanga uummataatti duguuginsa sanyii geggeeffamaa jiru keessaa harka guddaa kan qabdu aangoo oppiidiyoo irraa ari'atamte.
Lammaa Magarsaa Afayyaa'in Caffee PDO ergama diinummaa raawwatamaa jiru keessaa kanneen qooda guddaa qaban utuu arganiif ilaalanii yeroo dubartiin ulfaaduutu daa'imni wareegamtu maanguddoon ganna 80 olii fi dargaggoonni qaba hawaasaa yeroo wareegaman ijaa fi gurra cuqqaallachaa kanneen turanii fi yakkicha keessaa warra harka qaban keessaa tokko kan ta'e aangawaa hoogganaa OPDO ta'uun OPDO'n muddattee jirti. Warqinaa Gabayyoo itti gaafatamaan poolisii federaalaa duraanii kan turee fi dhalootaan Oromoo kan hin taane yakka ulfaataa uummata Oromoo irratti dalagamaa jiru keessaa harka guddaa kan qabuu fi itti aanaa hoogganaa OPDO godhachuun OPDO'n filattee jirti. Garuu uummata Oromoo biyya keessaa fi biyyoota garaagaraa jiran bakka hin bu'an. Oromoon waraanaan wal dura dhaabbachaa jira. Hanga mirga isaa kabachiifatee bilisummaa isaa fi walabummaa isaa gonfatutti qabsoo isaa finiinsuun wareegama caalu baasee of kabachiisuuf qophiidha. Oduu biraan godina Wallagga Bahaa magaalaa Qassoo naannawaa mana barnoota sadarkaa lammaffaatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo qeerroo naannichaan fannifamee oole. Qeerroon godina Wallagga Bahaa magaalaa Qassoo naannawaa mana barnoota sadarkaa lammaffaatti erga alaabaa adda bilisummaa Oromoo fannisanii booda magaalichi guyyaa guutuu nagaan gabaa wal daldalaa akka oolee galees gabaasaan keenya ifa taasiseera. Haga guyyaa kanaatti qeerroon naannichaa mootummaa nama nyaataa abbaa irree wayyaanee waliin mormii jabaa geggeessaa akka jirus gabaastonni keenya qeerroon naannichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himaniiru. Bifuma wal fakkaatuun achuma magaalaa aanichaa magaalaa Moxeerraa humni waraana wayyaanee bakkichatti sochoosamaa fi tarkaanfii fudhachuu kan qaban ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti raawwachuuf tika aanaa Huwaamaa Hagaloo obbo Girmaa Gurmeessaa fi Tasfaayee Bantii akkasumas namni yeroo hedduu uummata naannichaatti roorrisuun beekamu kaabineen tika wayyaanee Takkaalliin Lammaa jedhamu waliin irratti waliigalanii waraanni wayyaanee nama nyaataan dhiiga uummata nagaa akka lolaasuuf irratti waliigaluu isaanii fi konkolaataan dhaqanii akka uummata goolan waajjira keessatti waliif galuu isaanii keessuma mootummaa keessaan sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himame. Godina Wallagga Bahaa aanaan Nuqubbaa keessattis lukkeelee wayyaanee dirqamaan barsiisonni akka walga'ii ba'aniif doorsisaa akka jiran bira ga'amee jira. Haaluma kanaan walgahii barsiisotaa taasifamaa jiru irratti aanaan Nuqubbaa keessatti namoonni barsiisota keenya doorsisaa fi basaasaa jiranis saaxilamaniiru. Yakka duguuggaa sanyummaa mootummaa nama nyaataa wayyaaneef garaa isaaniif bitamanii ilmaan Oromoo nagaa irratti badii tokko malee hiisisaa, ajjeesisaa, biyya ariisisaa irra deddeebiin gorsaa fi akeekkachiifni isaaniif kennamus didanii hojii diinummaa kanarratti bobbahanii jiran keessaa Biraanuu Furkaasaa, Daamxoo Baqqalaa, Waaggaarii Bantii, Takka'aa Daggafaa, Nigaatuu Ashaagiree, Masarat Raggaasaa, Girmaa Boruu kanneen jedhaman keessatti argamu. Qeerroon naannoo sanaas akka sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof gabaasetti namoonni garaa isaaniif jedhanii ilmaan Oromoo ficcisiisaa jiran kunneen har'aan kaasanii hojii diinummaa isaanii kanarraa hin deebi'an yoo ta'e badii isaanii fi maatii isaanii irra ga'uuf itti gaafatamaan isaanuma ta'uu dhaammataniiru. Oduu biraan oduu TPLF jalaa miliqxee nu dhaqqabdeen torbee kana keessa walga'iin abbaa Tsahayee fi garee TPLF'n durfamuu iccitiidhaan taa'amee ture saaxilame. Murteewwan abbaa Tsahayeen durfamuu walga'icha irratti murteeffatanis uummanni keenya sabni Tigiree biyya kana keessaa bakka kamuu jiraatu qabeenyi isaa warra biyya raasaa jiran kanaan akka hin saamamne gochuu qabna. Kana gochuudhaaf ammoo humna agaaziitiin eegsisuu fi warshaalee socho'aa ta'aniif piroojektota gurguddoo gara Maqaleetti godaansisuu qabna jedhani. Qabeenyaa fi baajata maallaqa hojii waggaa haaraa ramadamu hamma danda'ametti gara naannoo keenyaatti akka baay'atu gochuu kun immoo waan hedduuf nu fayyada. Tarii garri biyyattuu nutti deemaa jirtu yaaddessaa waan ta'eef meeshaalee waraanaa gahaa ta'e bitachuu qabna. Qabsoo uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa taasisaa jiru kun kan duubatti deebi'u hin fakkaatu. Kanaan dura uummata Oromoo qofti sochiin taasisu hagas mara nu yaaddessaa hin turre. Ammaan kana garuu jarreen lameen waliigaluun isaanii diigamiinsa dhaaba TPLF'if karaa bana waan ta'eef gama hundaanuu qophaa'uu qabna. Dookumentarii ilaalcha Oromoo fi Amaaraa wal dhabsiisuu qopheessuu qabna. Kun ammoo saboonni lamaan akka wal qeeqan taasisa. Hooggantoota OPDO fi BADN yookaan kan Amaaraa haga danda'ametti waan isaan fedhan kenninee fi qabachuu qabna. Kanaafuu bifa kanaan yoo hin deemin uummata keenya baraaruu hin dandeenyu. Kana irratti hojjechuu qabna jechuun waliigalaniiru. Odeeffannoo qaama sirnicha keessaa hojjechaa jiran irraa nu geesse kana qaama qalbiin hordoftanii hojiitti hiikuun yoo xinnaate lubbuu keessan baraaruuf dirqama keessan ba'uu qabdu jedhu qeerroon keessa mootummaa keessaa.
Akka odeeffannoon kun jedhutti gareen shiftoota TPLF raayyaa ittisaarraa jalqabdee hamma milishaa gandaatti nama mi'a waraanaa harkaa qabu tooftaa marii qabna jedhuun meeshaa keessan nama iddoo tokkotti eegu bira goone mariif galma adda addaatti walga'ii adeemsifna jettee ilmaan Tigraay fi warra isaaf amanamoo ta'an ammoo akka eegdota fakkeessitee meeshaa harkatti galfachuuf carraaqaa jiraachuu ishee hubannee jirra jedhu. Ammas akkuma waliigala Oromiyaatti poolisii Oromiyaatii fi kora bittinneessaa dabalatee milishoota jiran mara shakkuu irraa kan ka'e rasaasa irraa xiqqeessuu erga jalqabdee ji'a tokko ta'uuf guyyoota 2-3 hin caalletu hafas jedhan. Inumaatuu tokkoon isaanii rasaasa 15 hin caalletu nutti raabsama jedhanii jiran. Kanaaf jarri bulguun mala maltee ofii raawwachaa jirtu isin irratti raawwattee akkasiin qilee keessa buutan isin gochuu ishee waan of duratti arguuf jirtanidha. Nuti kan isiniin jennu meeshaa waraanaa Oromiyaa keessa turte gara birootti socho'uu si argitanii yoo callistanii ilaaltan lubbuun keessan namatti kennitanii bor lubbuu kosana naaf deebisi jettanii gaafni kadhattan fagoo miti jechuun ilmaan Oromoo humna raayyaa ittisa biyyaa, poolisa federaalaa, poolisa Oromiyaa akkasumas kora bittinneessaa keessa jirtanii fi warreen kanaan dura of eeggannoof meeshaa of harkaa qabdan meeshaa keessan akkas jettanii akka hin laannee fi ta'uu baannaan garuma mootummaa kan ofiin jettu wayyaanetti akka garagalchitan jechuun abbaatu of mara jedhamitiiree bofti akkuma jedhan jechuun dhaammataniiru. Oduu biraan godina Arsii aanaa Sudee magaalaa Kullaa keessatti dargaggoonni ayyaana Irreechaaf uummata kakaastu jechuun doorsifaman. Mootummaan abbaa irree wayyaanee fi jala adeemtu ishee OPDO waliin gara mana hidhaatti guuraa jiraachuun isaanii qeerroo naannichaan himame. Kanneen fulbaana 22 bara 2016 badii tokko malee guuramanii hidhaman keessaa Abdii Nuuree, Abdul Fattah Shah Ahmad, Sufiyaan Amaan Jiruu, Muhammad Abdii, Heydar Muumee, Faisal Mamma Abraham, Yaasin Tamaamoo kanneen jedhaman keessatti argamu. Barsiisonni bulchiinsa magaalaa Sabbataa leenjii keessan dura xalayaa dabalii mindaa keenyaa fi kan ji'a 3 dura isin ittiin nu sosobdan maalirraa akka jiru nu beeksiftan malee mata duree tokko nutti hin kaasinaa jedhanii diddaa isaanii itti fufanii jiraachuun barame. Akkuma siyaasa keessaniif dhimmitan dhimma keenyaafis xiqquma dhamaa. Hamma kun jala muramee nutti himamutti waan tokko illee waliin hin dubbannu jedhanii addaan bittinnaa'anii jiraachuus ni dubbatu. Mana barumsaa sadarkaa 2ffaa barattoota 1000 maatirikii kutaa 10ffaa fudhatan keessaa barattoota 86 qofatu qabxii qophaa'inaaf galchuu fide jedhanii barsiisonni kun akkamitti ilaalama qormaanni bara kanaa akkamitti ilaalameeti kan bara dhufuuf dubbanna jedhanii OPDO cinqaa akka oolanis sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himaniiru. Dhumarratti godina Iruurraa nu dhaqqabeen mormiin barsiisotaa leenjii jala deemtuu OPDO'n waamte irratti akkuma itti fufeetti jira jedhu. Mana barumsaa Lalisaa Haroo Tooreer sadarkaa 2ffaatti sabboontonni barsiisonni walgahicha diduun addaan kutanii diiganii bahaniiru. Akkasumas mana barumsaa Ingibii sadarkaa 2ffaa keessatti immoo barsiisonni warra leenjisuu dhufan galagaltoo leenjisaa jiru jedha gabaasaan keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo bakkicha. Muujulii wayyaanee hin dubbisnu jechuun didanii falmii kaasuun jara mataa dhukkubsaa jiraachuunis barameera. Gaaffiin uummata Oromoo kaabinoota jijjiiruu otoo hin taane gaaffii abbaa biyyummaadha. OPDO'n Oromoo bakka hin bu'u. Gaaffiin barsiisaaf gaaffiin saba Oromoo haa deebi'u. Ajjechaa fi hidhaan saba Oromoo irraa haa dhaabbatu. Gaaffii saba Oromoo maqaa dhiphummaatii fi shororkeessummaatti farrajuun haa dhaabbatuu fi kan kana fakkaatu kaasuun OPDO'n yeroo gaaffii nu gaafattan malee jettee cinqitutti quuqamni Oromoo fi gaaffiin uummataa gaaffii keenya jechuun OPDO mataa dhukkubsaa jiraachuu isaanii qeerroon naannichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himaniiru. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanumaa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Malamiif jettanii waa hedduun hiraarfamtanii jiruu fi bultii koon jennee murannoodhaan mana baatanii biyya koo falmeen jiifadhe saba koos ifaa baafadhe.
jechuuni qabsaa'uuf yaatanii du'aa kaamalee dootanii. Adaamaatti kan walgeessan eenyufaadha mana barumsaa kolleejota eessaa fa'aarraa walgee kanaaf walitti dhuftani? Kolleejota barnoota barsiisotaa Oromiyaa keessa jiran mara barsiisota kolleejii maraa fi abbootii adeemsaa kolleejota keessa jiranii akkasumas immoo supervaayizaroota fi qindeessitoota sadarkaa lammaffaa tokkoffaa darbees immoo qophaa'ina irraa kan jiranii naannoo Oromiyaa irraa dhufantu hirmaate. Leenjiin kun har'a guyyaa ja'affaati kan irratti kitaabota 4 irratti kan inni mari'ates kitaabni jalqabaa waa'ee seenaati. Hanga ammaatti waa'ee kitaaba seenaa Oromoo akkasumas seenaa viidiyoo kan qabatudha kan irratti hirmaatani. Haa ta'u malee uummanni hirmaate kun kitaabni kun waan wayitaawaa miti kanaaf barbaachisu jechaadha kan jiru kanaaf gara isaan barbaadan yookiin waa'ee seenaa kana dhiisee ajandaa isaa yookiin gaaffii isaa gara yeroo waan wayitaawaa ta'e waa'ee jeequmsa Oromiyaa keessa jiru wajjin wal qabsiisee irratti kan inni mari'ataa jiru. Kanaaf haa ta'u malee gaaffiiwwan hedduun gaafatamaniiru isaan gaaffii kanaaf immoo aangawoonni olaanaan fakkeenyaaf kan akka Abbaa Duulaa deebii kennuudhaaf yaalii godhanii turani. Wanti milkaa'ee hin jiru deebiin qulqullaa'aan wanti kennamees hin jiru. Kana fakkaata waa'ee keessumaa gaaffiiwwan kaan ijoo keessaa kan akka opiidiyoon aantummaa uummataa qabaa kan jedhu irratti opiidiyoon uummanni kan inni jiru aantummaa uummataa otoo qabaatee uummata bichisiisu of danda'ee dhaabbataa garuu amma kan argamu olaantummaa TPLF'ti isheen inferiority complex yookiin gadaantummaati isinitti dhaga'ama homaa tokko murtee gochuu hin dandeessanii kanaaf walitti nu qabuumti keessaniyyuu barbaachisaa miti kan jedhudha. Isaan garuu waa'ee kanaa gaafa akka deebi'uuf gaaffiiwwan kana akkaataa irratti gaafa kaasan sana dhiisanii oduuma waan biraadha kan isaan odeessanii. Gaaffii quubsaa yookiin deebii quubsaan tokkollee laatame hin jiru. Gara jalqabaarraa walga'iin kun gaafa jalqabamu keessumaa barsiisoti kolleejjii namni tokkoyyuu yaada kennuuf hin barbaanne hundumtu saayileentii ta'ee ture. Haa ta'u malee dhumarra tokkoon dubbadhu gaafa jedhan gara dubbiitti gahe. Kan namatti tolu waltajjii kana irratti kan namatti tolu keessaa harki caalu keessumaa supervaayizaroota fi qindeessitoonni manneen barnootaa irraa dhufanii hundumti isaanii ol jechuudha 100% miseensa dhaaba kanaati. Haa ta'u garuu gaaffii isaan gaafatanii kan dhaabaa osoo hin taane kanuma keenya wajjin tokko ta'uusaan namatti tola. Hundumti isaanii iccitiiwwan jiru isaan qaban godaamboo gubbaatti tokkoon diiganii bifa ajaa'ibaatiin kan isaan dhiyeessaa turanii kanarratti waan isaan dhiyeessan namatti tola. Kun immoo kan agarsiisu guutuutti akka miseensonni dhaaba kanaa dhaabicha hin deeggarre dirqamee fedhiin osoo hin taane dirqamee ittiin hin bulaaf kan itti galle ta'uu isaati. Kanatu mul'ata kagaa ammaatti kana fakkaata. Gaaffii waayitawaa ogeessonni kun gaafatan irratti deebii akkamii kennu isaan? Kan si ajaa'ibu deebii tokkollee hin laanne deebii man kennan jedhamu hin jiru sobanii fakkeessanii qoosaadhaan waa'ee seenaacha dhufa isaanii akkamitti ijaaramne jedhanii kanuma irra dibanii darburraa kanas deebii kana kennan jedhee himu tokkollee hin qabu. Tole kaayyoomti walga'ii keessanii kun maaliree amma dhimma waayitawaa Oromiyaa keessatti ta'atti jiru kanan ilaallatu taanaan kaayyoon walga'ii keessanii seenaa uumamaa seenaa dhaloota isaanii dhaggeeffachuudhaaf immoo maaliif si waamani gaafa si waaman maaliif ni barsiisuudhaaf si waaman? Gaafa ilaaltu wantichi wanta kanaan duras leenjisaa turanii naannoo waggaa lamaan kanas waggaa 3 arfan kanas irra deddeebi'amee leenjaa ture wanti kuni kanaan kan wal qabateedha. Kana homaa tokko kaayyoo hin qaban callisanii ajajuma garaatiin kan ka'e ajajuma TPLF walitti qabeetti tasgabbeessi kan jedhurraan kan ka'e ofumaa waa walitti qaban fakkaata malee ofuma isaaniillee ajandaa qulqulluu waan qabaniif fakkaatan. Tole amma wanti kun amma guyyaa meeqaatti itti fufa? Hanga guyyaa 18 jedhame hanga akka lakkoofsa Itoophiyaatti hanga fulbaanaa 24tti kan itti fufu talabtiin kun. Tole wanti haaraan yoo jiraate walitti deebinaa galatoomaa. Baay'ee nagaan nu tura.
malamiif jettanii waa hedduun hiraarfamtanii jiruu fi bultii koon jennee murannoodhaan mana baatanii biyya koo falmee injifadhe saba koos ifaa baafadhe jechuun qabsaa'uuf yaatanii du'a akka malee dootanii. Qaaniidha qaanii seenaa qaaniidha qomoo koo maal jennee dubbannaa borba'uu waliin bilisoomna meeqa karoorsinee nu fayykamanii hal meeqa iyyannee xiqqaa guddaa osoo hin jedhin hundurii rabaanii mootummaan dhageenyetti hal meeqa iyyannee hidhaa reebicha ukkaamsaa roorrisuu fidu'a deebii nuti arganne gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii walqixxummaa iree murteeffannaaf gaaffii walabummaa gumaa goototarraaf godaannisa kalee kana ijoon gaaffii isaanii yakka tokko malee beekaan keenya eedduu kan itti hidhame harka yertuu seenee wanti dararame garaanaadhaa burree akkuma jedhame gantuun maqaa qofaaf Oromoo jedhame sarxeef saraxeen oppidiyoon muudame dhugaa lammii maksee bu'aadhaan qabame kaaniif bu'uura misoomaa nuuf mannidhaa ijaarame qaalitti himaa kalaawwii dhidheessaa fi awwaash fa'a eessaa feessaa isaan kan fa'a mee maal jedhee tawwaamaa qiliinxoo jedhan kana kan gootatti gubanii akka mukaa bobeessa osoo iyya caraananii abiddaan gubatanii bara eedduu ormoomtee finfinneen maan gantee inni goota meeqaa sirratti lola'ee lubbuun qeerroo meeqaa sirratti aarsaa ta'e garuu kan qiliinxoo aaraanatti ta'e. Ani hin dubbadhu kan kee onneen dhikkifata goota lammiif dhaadatu sirratti akkam gubata abdaarii Oromoo sanaa sirraa fudhatan laata ejjennoof qaama lammiif itti dhaabbate tokko hin hafne qaamni gubaa biddaan harcaate maatiin nagarree reeffasaa fudhate aanolee lammaffaa calanqoo bifa biraa wayyaaniinis kan saanuu irratti raawwate sinkomadhu lammataa seenaatu si gaafata biyya koo siin hin jedhu du'aa keenya kwaamsitee nu gubanis callistee maal sitti balleessinee maaf garaa nu jabaattee si sossobee barmeeqaa imaana osoon siin jedhu qeerroo kuu galaafatte qiliinxoo eelaa baadhu waadaa Oromootaa nyaattee haati hiyyeessaa isheen dhuftee imaanaa sitti laatte reeffalma isheellee dhabdee foonurra haa fudhatte nyaattee imaanaa armee galfata haadhummaa qiliinxoo eelaa baadhu dhuguma kan namnu sirraan kaasne kanatis baachuu hin dandeenye ergaa ormaaf mijattee dhala keef garaan laafne waamicha armee didde namichi si fakkaate carraan kun isaa ga'u kan leenca koo mudate hin boo'inaa dhiiraa jabaadhu yaadeessiiku imimmaan kee akka qooruuf iftees akka jiraattu siidaa ilma kee ijaarree borgoota akka ittiin jettuuf qeerroo lubbuusaa siif laata gumaaf du'an sodaatu hanga bilisummaatti abiddi kun hin dhaamtu. malamiif jettanii waa hedduun hiraarfamtanii jiruu fi bultii koon jennee murannoodhaan mana baatanii biyya koo falmee injifadhe saba koos ifaa baafadhe jechuun qabsaa'uuf yaatanii du'a akka malee dootanii jireenyi biyyoormaa hamaa
tasan eenyutu eeyyamaa kuufu soo garaas guuttatee miyoom yaadaan jiisee boqotee jireenya sobaan sarbamne jiraachuun wayyuu jettanii deemsan deebine deemtanii yaadaan dhugaasoo deebotanii Roni sini tamate godaanuni dirqama taate mal maktan me mal balleessa dantatani soraa bineensa isin duutan kaayyoon keessa hindunee jira galmeensa sabaaf jechas aarsaa taatan yoomunda gatamu nu keessa du'a keessanis gaddine waan goonu sidhamne of dhiiphisne biyyeen isinii taasalphatu jannataa isinii falaatu yoomu hin qabnu boqonnaa hoggayyuu isin yaadanna uuma harka jira martinuu murtii haqa inna kennu haati keenyas dhiiga boosee yennaa doomtu ilmaan ishee abbaan keenya siin boqonne dhukkubsatte maaddaa'onne Kaayyoodhaaf yaatanii irbaata bineensa taatanii milkiidhaaf yaaddanii galma keessan hanqaaqtanii wal furee gaadadoo nurra tutture aanaanii Gubateem kan koo garaani kaayyoodhaaf yaatanii irbaata bineensa taatanii milkiidhaaf yaaddanii galma keessan hanqaaqtanii wal furee gaadadoo nurra tutture aanaanii gubateem kan koo garaani. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna turtiin waliin gootaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jechaa sagantaa biraan hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.